dubroo Maariyaam akka waan waaqa deessitti waan lakkaa'aniif barnoonni kun dogoggora. Waaqni namarraa akkamitti dhalata? Namoonni jedhanis jiru. Sirriidha. Nuti waaqni namarraa dhalataa hin jenne. Kanaaf dubroo Maariyaam waaqa qofa miti kan deesse. Tole maal deessire? Tole. Eega nama qofaas kan isheen deesse nama qofa isa ergan taane waaqa qofa isa ergan taane waaqaa fi nama deessire. Waaqaa fi nama deesse. Yeroo baay'ee gaaffiin tokko ka'a. Gaaffiin kun maal jedhaa? Waaqni dhalatuu, waaqni dhalchuu. Barnoonni jedhu ni ka'a jechuudha kiristaanummaa irratti. Yeroo kan amalummaa waaqummaa akkam ta'e? Hin hirame moo foon wajjin deeme moo lubbuu wajjin deeme? Eeyyamaa fi gochaan amalummaa Kiristoos keessa jiru maal fakkaata? Eeyyama meeqatu jira? Gocha meeqatu jira? Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Ameen. Hundumaa dursaa addunyaan osoo hin uumamin dura tokkummaa fi sadummaa isaa adda ta'een kan ture. Hundumaa kan uume, hundumaa kan argamsiisee, hunduu isarraa, hunduu isaaf, hunduu waa'ee isaaf bara booda karaa ilma isaa tokkicha kan fayyisee Waaqni abboota keenyaa, Waaqni keenya maqaan isaa kan galatoome ol kan jeesaaf haa ta'u. Irraa addan baatuutii deessee biddeena jireenyaa kan nu badhaaste ati Waaqayyoo qulqulleettiin dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoome isheef haa ta'u. Waaqayyoo kan isaan kabaje qulqulloonni tolonni Waaqayyoo abboonni qulqulloonni hundumti isaanii akka kennaa fi aangoo Waaqayyoo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan kabajame isaaniif haa ta'u. Guyyaa har'aa mata duree fakkeenyawwan waloomaa yookaan tawaahidoo jedhuutiin waliin baranna. Egaa fakkeenyawwan gaafa jennu keessumaa dubbii waaqummaa keessatti amma dubbii sadummaa keessatti dubbii Kiristoos keessatti fakkeenyota tokko tokko ni kaasna jechuudha. Fakkeenyota kana gaafa kaasnu wanni nu hubachuu qabnu hamma ta'e dubbii nu harkaa fagaate kana dubbii sammuu namummaatiin yookaan qalbii namummaatiin hubachuuf nu rakkise kana waan jireenya keenya keessa jiruun uumamoota fakkeenya godhanne haga ta'e hubanna jechuuf malee fakkeenyota nuti kaasnu kuni akka waan gonka ta'anitti akka dhugumatti waan sana sirriitti nutti himanitti yaaduun barbaachisaa miti jechuudha. Kanaaf yeroo wanta tokko fakkeenyaaf fudhannullee waan nu fayyadu qofa gara nu fayyadu qofa fudhanna malee waa hunda isaa hin fudhannu jechuudha. Kanaafuu tawaahidoo keessatti fakkeenyawwan hedduun turaniiru keessaa fakkeenyawwan ijoo ta'an ni kaasna jechuudha kan abboonni keenya fayyadaman warreen shakkitootaaf deebii deebisuuf akkasuma mana kiristaanaa keessattis immoo barnootichi irra caalaa kiristaanotaaf akka ifa ta'uudhaaf fakkeenyota isaan fayyadaman jiru isaaniin kaasne kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyawwan as jalatti ilaallu keessaa ni jalqabaa sibiilaa fi ibidda. Fakkeenya kana yeroo jalqabaaf kan fayyadame qulqulluu Qeerloos isaa guddicha yookaan isa Iskandiriyaa jechuudha. Akkasuma qulqulluun Diyoosqoorisis yaa'ii Keelqeedoon irratti fakkeenya kana akka fayyadame kitaaboleen ni ibsu jechuudha. Haa ta'u akkamitti sibiilaa fi ibiddi tawaahidoodhaaf yookaan immoo tokkoomuudhaaf fakkeenya ta'a jennee gaafa ilaallu sibiilli ibidda keessa gaafa kaawwamu yommuu diimatu waan diimate sana gaafa ibsinu waan diimate jechuudha. Sibiila hin diimanne fuunee ibidda keessa gaafa keenyu waan diimate sana gaafa waamnu sibiila yookaan immoo ibidda hin jennu. Sibiila qofas miti ibidda qofas waan hin taaneef jechuudha. Akkasumas immoo sibiilaa fi ibiddas hin jennu jechuudha. Kanaaf maal jenna? Sibiila diimate jenna jechuudha. Maqaa sibiila diimate jedhu waamna jechuudha. Amala isaatii yoo ilaalle immoo sibiiladhas ibiddadhas amala lamaanuu hin qaba jechuudha. Yookaan immoo sibiila ibidda wajjin tokkoome yookaan waloome jenna gaafa waan kana ibsinu jechuudha. Akkasuma amalummaa Kiristoos keessatti Kiristoosiin gaafa ibsinu
namaa fi waaqa jenna osoo hin taane namadhas waaqadhas jenna. Maaliif amalli namummaa guutummaatti Kiristoos keessa jira, amalli waaqummaas guutummaatti Kiristoos keessa jira jechuudha. Sibiila diimate sana keessa amalli sibiilummaa guutummaatti ni jira, amalli ibiddummaas immoo guutummaatti ni jira. Kan hir'ate hin jiru jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e sibiila diimate kana abboonni tawaahiduu akka ibsutti fakkeenya fudhatu jechuudha. Akkas gaafa jennu ammallee fakkeenyi gonka miti, hanqina tokko tokko qabaachuu danda'a garuu haga ta'e akkasitti nu hubachiisuu danda'a. Akkasuma amma gaafa sibiilli kun diimatu sibiilummaa isaa hin gadhiisu garuu abiddummaa duraan hin qabne sana kan mataa isaa taasifata jechuudha. Sibiilli kun amala sibiilummaa isaa osoo hin gadhiisin amala abiddummaa kan mataa isaa taasifata. Abiddillee osoo gara sibiilummaatti hin jijjiiramin amala abiddummaa isaa qabatee sibiilummaallee jechuudha kan mataa isaa taasifata jechuudha. Fakkeenya osoo kaasne abiddi qaqqabuun nama rakkisa abidda. Sibiilli immoo ni qabama jechuudha. Kanaaf amala qaqqabummaa isaa osoo hin gadhiisin amala abiddummaa qabaata sibiilli. Ibiddis immoo amala gubuu yookaan immoo amala qaama hin qaqqabamne qabaachuu osoo hin gadhiisin sibiila wajjin tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu namnis immoo gaafa waaqummaa waliin waloome akka namaatti wanti isa hir'ate tokko illee hin jiru. Waaqnis akkasuma wanti isa hir'ate tokko illee hin jiru jechuudha. Tarii gara gadiitti isa kana bal'inaan kan kaasnu ta'a fakkeenya kana jechuudha. Inni lammaffaan immoo lubbuu fi foonidha. Fakkeenyawwan waloomaa fi fakkeeffaman keessaa lubbuu fi foon isa kanallee kan fayyadame qulqulluu Qeerloos akkasuma qulqulluun Awugisxoos akka fayyadame fi abboonni hayyoonni qulqulloonni duratti bal'inaan akka fayyadaman kitaaboleen ni ibsu jechuudha. Egaa inni kuni waa'ee keenya ilaallata, waa'ee namaa ilaallata jechuudha. Amma ilaala namni waa'ee kana hubachuuf fagoo hin deemu jechuudha. Uumama biraa yookaan waan biraa qorachuun isarraan eegamu. Waa'ee mataasaa akkaataatti ofiisa hojjetame ilaalee raajii Waaqayyoo gadameessa dubroo Maariyaam keessatti ilmaan namaa fayyisuudhaaf raawwate kana salphumatti hubachuu danda'a ture jechuudha. Kanaaf of ilaalee waan hubachuu danda'u baay'ee itti rakkatee ganisa hedduu keessa galuu hin qabu ture jechuudha. Egaa namni akkuma beekamu nuti uumama isaatiin namni lubbuus foonis qaba. Isaan kun immoo waloomaan waliin jiraatu malee inni tokko isa tokkotti jijjiiramuun yookaan immoo walitti makamuun yookaan immoo inni tokko isa tokko liqimsuutii miti jechuudha. Namni lubbuus foonis waan qabaateef nama lamadhan jennu. Yookaan immoo nama tokko lubbuudha jennee waamuu hin dandeenyu. Lubbuudha yoo jenne osoma jennee waamnellee foonummaa isaa dagannee miti. Foonidha jennee osoo waamnellee lubbummaa isaa yookaan immoo lubbuu akka qabu dagannee miti jechuudha. Kanaafuu amalummaan nama jedhamu kun amalummaa lamarraa akka dhufe garuu immoo amala tokkoome jechuudha. Amalummaa lama of keessaa qaba. Lubbuun mataa isheetiin amalummaa mataa ishee qabdi, foonillee amalummaa mataa isaa qaba, amala mataa isaa qaba jechuudha. Garuu nama kan jennu kun uumamni nama jennu kun kan keessatti lubbuu fi foon tokkummaa qabaatanidha jechuudha. Isa kana fakkeenya ilaallamma. Fakkeenya nama keessa fedhiin fooniin jira, fedhiin lubbuullee ni jira jechuudha. Fedhiiwwan kana gaafa ibsinu lubbuun kana hojjete qofaatti foon immoo kana hojjete inni ibsinu. Fakkeenya nyaachuun amalaa fi fedhii fooniiti. Kun ifadha. Garuu nam tokko gaafa nyaatu namni sun nyaate jenna malee foon nyaate hin jennu. Namni sun nyaate jenna. Namichi garuu lubbuus foonis qaba jechuudha. Kanaaf fakkeenya yaaduun yookaan qalbeeffachuun immoo amala lubbuuti. Yeroo dubbannu garuu lubbuun yaadde yookaan qalbeeffatte jenna osoo hin taane namni sun yookaan abaluun qalbeeffate yaade jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa qabu. Egaa akkasuma walooma keessattis yookaan amalummaa Kiristoos keessattis immoo tokkummaan namummaa fi waaqummaa kana fakkaatu ni jira jechuudha. Egaa waan amalummaa keenya keessa jiru kan akkasitti erga fudhanne amannee erga fudhanne jechuudha. Waan nu keessa jiru amannee erga fudhanne amalummaa Kiristoos keessa kan jirus immoo hubachuu fi amanuun nu rakkisuun qabu ture jechuudha. Amma Kiristoos amala lamadha warreen jedhan mataa isaanii dabalate namni dhugaa nama keessa jiru kana ganuu jiru jechuudha. Waan kana ganuu hin danda'an. Maaliif? Uumama mataa isaanii keessa waan jiruuf jechuudha. Namni foon kootiin akkasan godhe yookaan foon koo akkas godheen jedhu waa tokko hojjete fedhii foonii waa'ee hojjete jechuudha. Yookaan immoo fedhii
lubbuu wayii hojjete immoo lubbuu koota akkas godhe hin jedhu. Anatu akkas godhe jedha jechuudha. Kanaafuu namni sun ana jechuun isaayyuu tokko ta'uusaa ibsa. Tokkummaa isaa kun garuu kan dhufe wantoota amala garaa garaa lama qaban irraati jechuudha. Osoo waliin balleessin, osoo inni tokko isa tokko hin dhiibin jechuudha. Tarii amma nuyi dadhabina uumama waan taaneef, daangaa waan taaneef yeroo tokko tokkotti fedhiin isa tokko irratti caalee argamuu danda'a. Ta'us garuu kun uumama irraa kan dhufu miti inni kun. Namni haala inni itti uumame fedhii lubbuu fi fedhii foonii kan walitti hin makamne irraa uumame jechuudha. Kanaaf haala kanaas dhumatti hubachuun ni danda'ama jechuudha. Kanatti aansuun immoo mata duree Dubroo Maariyaam maal deesse jedhu kaasnee irra caalaa dubbii tawaahidoo kana yookaan dubbii tokkummaa namummaa fi waaqummaa kana sirriitti hubanna jechuudha. Sababni isaa egaa akkuma kutaawwan darban keessatti argine keessumaa barnootawwan shakkii dubbii Kiristoos irratti ka'an keessaa Dubroo Maariyaam nama deesse jechuudhaan kan dogoggoran jirani. Kanaafuu dhuguma Dubroo Maariyaam nama qofa deesse moo akkami? Har'as bara keenyatti waa'ee Dubroo Maariyaam irratti namoonni xiqqoo burjaajii keessa galan jiru jechuudha. Kanaaf isa kan ifa gochuuf Dubroo Maariyaamiif bakka maaliitu isheef mala? Manni kiristiyaanaa yookaan kiristiyaanonni Dubroo Maariyaam waliin walitti dhufeenya akkamii qabu? Firummaa akkamii qabu waan jedhu kaasna jechuudha. Kana immoo kan kaasnu amalummaa Kiristoos irratti hundoofneeti jechuudha. Sababni isaa mana kiristaanaa keessatti kabajni hunduu, ulfinni hunduu, olol jechuun hundiyyuu yookaan qulqullaa'uun hundi Kiristoos irraa ka'a waan ta'eef jechuudha. Maddi qulqullinaa isa waan ta'eef. Burqaan qulqullinaa, burqaan qulqullummaa qulqullootaa isadha. Burqaan kabaja qulqullootaa isa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu mee amalummaa Kiristoos kanaafi Dubroo Maariyaam maal deesse yookaan immoo Dubroo Maariyaam ilaalla jechuudha. Kanaaf daa'ima Dubroo Maariyaam deesse kana qoranna jechuudha. Amma barnoota abbootaan kitaaba qulqulluu keessaa kaasnee waa'ee daa'ima kana, daa'ima ajaa'ibaa Dubroo Maariyaam deesse kana ni qoranna jechuudha. Egaa jalqaba irratti Dubroo Maariyaam waaqa qofa deesse moo maal kan jedhu yoo ilaalle Dubroo Maariyaam waaqa qofa deesse jechuun danda'amu. Waaqa qofa deesse jechuun danda'amu. Sababni isaa akkuma hunduu dhugaa bahu, addunyaan illee akkuma dhugaa bahu daa'ima addunyaan arge. Daa'ima addunyaan arge, daa'ima addunyaan qaqqabe, daa'ima addunyaan hammate, daa'ima addunyaan wajjin nyaate, wajjin dhuge Dubroo Maariyaam deesseetti. Isa kana kitaabni qulqulluus, kitaaboleen seenaas, kitaaboleen mana kiristaanaas dhugaa bahu jechuudha. Kanaafuu daa'ima kanaaf umuriin lakkaawameera. Daa'imni kun suuta akkuma uumama namaatti guddateera. Kanaaf eega akkas ta'ee amalli kun immoo amala waaqummaa waan hin taaneef waaqa qofa deesse jechuu hin dandeenyu jechuudha. Wanni biraa hin jiraata jechuudha. Wanni dabalataa wayii hin jira jechuudha. Kanaafuu ishee waaqa qofa hin deenye waan jedhu mirkaneeffanna. Waaqa qofa hin deenye jechuudha. Amma kana beekuun keenya maal nu fayyada? Namoonni tokko amma Dubroo Maariyaam akka waaqa deessetti waan lakkaa'aniif tokko Dubroo Maariyaam akka argama waaqummaa taatetti namoonni yaadan jiru. Duratti kaasneeru Dubroo Maariyaam manni kiristaanaa argama waaqummaatiin jenne. Waaqayyo isuma addunyaa uume sanatu isuma ofiisaa addunyaa osoo hin uumamin ture sanatu bara boodaa nama jaallate nama fayyisuuf Dubroo Maariyaam irraa ofuma isaa eeyyama isaatiin dhalate jenna malee. Inni biraa dogoggora maal keessa galu? Dubroo Maariyaam akka waan waaqa deessetti waan lakkaa'aniif barnoonni kun dogoggora. Waaqni namarraa akkamitti dhalata? Namoonni jedhanis jiru. Sirriidha. Nuti waaqni namarraa dhalataa hin jenne. Garuu waaqummaan amala namarraa dhalachuu qabas hin jenne. Garuu immoo amala namummaa isa dhalatu sana, amala namummaa isa namarraa dhalatu sana kan mataasaa waan taasifateef dhalate jenna malee jechuudha. Kanaaf Dubroo Maariyaam waaqa qofa miti kan deesse. Tole maal deessire? Maal deesse? Itti fufnee ilaalla. Nama qofa deesse. Dubroo Maariyaam eega waaqa qofa hin deenye nama qofa deesse. Nama qofa deesse akkan jenneef ragaawwan kitaaba qulqulluu nu daangessu.
waan dubroon Maariyaam deesse kun yookaan immoo daa'imni dubroon Maariyaam deesse kun nama qofaadha. Akkan jenneef kitaabolee kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti dubbiiwwan waa'ee daa'ima kanaa dubbataman nu daangessu jechuudha. Fakkeenyaaf Isaayyaas raajicha Isaayyaas kitaaba isaa irratti boqonnaa 7:14 irratti waa'ee daa'ima isa ganaa baroota dheeraa booda dhalachuuf jiru gaafa raajii isaatiin dubbatu dubroos sanyii dhiiraa malee dubrummaan ulfooftee dubrummaadhaan deesse jedha. Uumama namaatiin nam tokko dhalachuu kan danda'u sanyii dhiiraa fi sanyii dubartii irraati. Kana yoo hin taane namni sun nama jechuun dandeenyu jechuudha. Yookaan adeemsa kanaan yoo hin taane namni sun akka nama salphaa tokkotti lakkaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Kitaabuma kanarratti osoo dubbii kana dubbatiin dursee maal jedha raajaan kun? Waaqayyo ofuma isaatiin mallattoo isinii kenna jedha. Mallattoon inni kenname tokko maali? Dubroon Maariyaam dubrummaadhaan da'uu isheeti. Sanyii dhiiraa malee jechuudha. Kanaafuu eega daa'imni dubroo Maariyaam irraa dhalate kun sanyii dhiiraa malee dhalate osoo mallattoo dubrummaa ishiin diigin eega dhalate daa'ima kana nama qofaadha jechuu hin dandeenyu. Nama qofaadha jechuun nu rakkisa jechuudha. Inni biraan wangeela Luqaas boqonnaa 1:41-43tti jecha jiru ilaalle dubroon Maariyaam ulfataatee osoo jirtuu qulqulleettiin Elsaabeet hafuuraan guutamtee haadha gooftaa koo isheetiin jettee turte jechuudha. Kanaafuu yeroo sanatti ulfi gadameessa ishee keessaa ni utaale. Ulfi gadameessa Elsaabeet keessa ture yookaan qulqulluu Yohaannis jechuudha. Utaalee isheenis immoo hafuura qulqulluutiin guutamte waa'ee daa'ima isa dubroo Maariyaam keessa ture sana. Daa'ima isa dubroo Maariyaam irraa dhalachuuf ture sana gooftaa koo jettee ittiin dubbatte. Kanaafuu daa'imni sun nama qofa yoo ta'e Elsaabeet nama qofa daa'ima ta'e kana akkamitti gooftaa koo jette. Kanaafuu nama qofa hin deenye jechuudha dubroon Maariyaam. Inni biraa wangeela Luqaas achuma boqonnaa 1:33-35 irratti qulqulluun Gabri'eel waa'ee daa'imichaa gaafa ibsu akkas jedhee ture. Waa'ee daa'ima isheen deessu sanaa yeroo ibsu. Hin deessaa erga ittiin jedhee booda mootummaan isaa dhuma hin qabu. Sirraa kan dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jedhe. Inni immoo ifumatti jechuudha. Mootummaan isaa dhuma hin qabu. Umuriin namaa daanga'a. Mootummaan namaas daanga'a. Kanaafuu daa'imni dubroon deesse garuu mootummaan isaa dhuma hin qabu. Sirumaayyuu immoo qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jedhe. Namni ilma Waaqayyoo jedhame illee kennaadhaan. Ta'us garuu otuma jedhames immoo mootummaan isaa dhuma qaba. Kanaafuu dubroon Maariyaam nama qofa hin deenye jechuudha. Inni biraan wangeela Maatiyus boqonnaa 2:11 irratti Luqaas boqonnaa 2:13 irratti waa'ee ogeessota bahaa fagoorraa dhufanii gaafa ilaallu ogeessonni kun yookaan immoo walumaa galatti waan ta'ii gaafa guyyaa daa'imni sun dhalate gaafa ilaallu daa'imni kun nama qofa akka hin taane namatti mul'isa. Fakkeenyaaf ergamoonni fi tiksoonni faarfataniif. Egaa tiksoonni namootadha nama kabajuuf faarfatan jechuu dandeenya. Ergamoonni samiirraa bu'anii bakka inni dhalatetti dallaaloonni keessatti daa'ima kanaaf galata dhiyeessan. Eega daa'imni kun nama qofaa ta'e ergamoonni akkamitti isaaf galata dhiyeessu? Kun hin danda'amu. Kanaafuu daa'imni sun nama qofa hin turre jechuudha. Nama qofa hin turre. Ogeeyyonni bahaa fagoorraa dhufan sunillee harka fidanii dhufaniiru sagadaniif jedha. Kanaafuu daa'imni sun daa'ima saganni isaaf taasifamedha jechuudha yeroo sanatti. Nama qofa eega ta'e daa'imni sun akkamitti sagadameef. Inni biraan Isaayyaas waa'ee daa'ima kanaa gaafa dubbatu dabalee maal jedha raajii isaa boqonnaa 6:9 irratti daa'imni nuuf dhalateera jedha. Amma kun fagootti ilaalee raajiidhaan dubbachaa jira jechuudha. Raajiin kun Waaqayyo irraa waan ta'eef hin shakkisiisu. Shakkii waan hin qabaanneef akka waan wanti kun raawwatetti Isaayyaas dubbate jechuudha. Daa'imni nuuf dhalateera jedha. Nuuf dhalachuuf jirallee hin jenne jechuudha. Nuuf dhalateeraa jedhe. Maaliif inni yeroo irra darbee waan gara fuulduraa akka amma ta'utti waan tilmaameef jechuudha. Waan argeef jechuudha. Kanaaf daa'imni nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa bara bara hangafa nagaa jedhama. Namni akkasiin jedhamu. Kanaafuu nama qofa yoo ta'e
qulqulluun Isaayyaas haalli ittiin ibse kun nama qofa kan ibsu miti jechuudha. Waa biraadha jechuudha. Waa biraa jira jechuudha. Daa'imni kun nama qofa miti. Nama qofa akka hin taane hubachuu hin dandeenya sirraa. Inni biraan maqaan isaa Amaanu'eel akka jedhamu. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin ta'e hiika jedhu akka qabu. Kunis immoo Waaqayyo nu wajjin ta'e gaafa jedhu hojiin Waaqayyoo karaa daa'ima kanaa akka raawwate. Aangoon Waaqayyoo karaa daa'ima kanaa akka mul'ate. Fi daa'imni sunillee nama qofa akka hin taane namatti mul'isa jechuudha. Tole. Eega nama qofaas kan isheen deesse nama qofa isa erga hin taane Waaqa qofa isa erga hin taane Waaqaa fi nama deesse. Waaqaa fi nama deesse. Waaqaa fi nama deesse kan jennu yoo ta'e immoo mucaa lama deesse nu jechiisa. Mucaa lama deesse nu jechiisa. Fi kan jennu kun wal qabsiistuudha. Waaqas deesse namas deesse nu jechisiisa jechuudha. Kana garaagara waan garaagaraa Waaqa qofaatti namallee qofaatti deesse nu jechiisa. Kun akka daa'imman lakkoo wajjin dhalatanii jechuudha. Inni tokko Waaqadha, daa'imichi inni tokko Waaqa, daa'imni biraan immoo akka namaa ta'a jechuudha. Yoo namaa fi Waaqa deesse jenna ta'e jechuudha. Kanaaf namaa fi Waaqa deesse jechuu hin dandeenyu. Fi kan jettu kun qaama garaagaraa of danda'a ta'e kan ibsitu waan ta'eef jechuudha. Garuu akkas yoo ta'e namni dhalachuu danda'a sirriidha. Namarraa dhalachuu danda'a. Dubroo Maariyaam nama dahuu dandeessi, isheen illee nama waan taateef jechuudha. Fi Waaqaa fi nama deesse kan jennu yoo ta'e nama deessii garuu immoo Waaqa immoo dahuu hin dandeessu. Waaqa qofaa isaatti jechuudha. Maaliif Waaqummaan amala namarraa dhalachuu waan hin qabneef jechuudha. Amalummaa isaatiin. Akkeenyummaa isaatiin Waaqummaan amala namarraa dhalachuu hin qabu. Kanaafuu eega akkas ta'e namaa fi Waaqa deesse sin jennu erga ta'e dubroo Maariyaam maal deesse? Asirratti ifa jedhee yaada wanni kun. Fakkeenya amma loojikii salphaatiin ilaaluu hin dandeenya. Fakkeenya harmeen boonaa durba dahuu hin dandeessu yookaan immoo durba hin deessu yoo jenne hima tokkoffaa jechuudha. Hima lammaffaa immoo harmeemti boonaa kun dhiira dahuu dandeessi yoo jenne himoota lamaan kanarraa hima tokko soo baasne jechuudha. Hima maal jedhu baasna? Harmeen boonaa dubra tokkoo fi dhiira tokko deesse osoo jenne himni kun soba ta'a jechuudha. Maaliif hima lamaan jalqabanuuf kennamerraa akka hubannutti harmeen boonaa durba dahuu hin dandeessu. Himni gudunfaanuuf taa'e sun immoo maal jedha? Dubra tokkoo fi dhiira tokko deessee jedha. Eega harmeen boonaa durba dahuu hin dandeenye harmeen boonaa dubra tokkoo fi dhiira tokko deesse. Himni jedhu kun soba ta'a mitiire? Akkasuma eega Waaqummaan qofaa isaa namummaarraa dhalachuu hin dandeenye dubroo Maariyaam Waaqaa fi nama deesse jechuullee hin dandeenye jechuudha. Waaqaa fi nama deesse jechuu hin dandeenye jechuudha. Haala amma loojikii kanarraa hubannee jechuudha. Tole dubroo Maariyaam Waaqa qofas erga hin deenye nama qofas erga hin deenye Waaqaa fi nama erga hin deenye maal deesse? Maal deesse? Maaliif kun waan bu'uuraati? Tokko amalummaa Kiristoos kan ittiin barannudha. Lammaffaan immoo kabaja dubroo Maariyaamiif malu akka kenninuuf nu gargaara jechuudha. Wanni nu raasu hin jiru amma yeroo baay'ee dubbiiwwan kunoo mana kiristaanaa alarraa dubroo Maariyaam irratti darbatamaniin keessi keenya kan raafamu jirra. Wanni guddaan iddoo kana furtuun kabaja dubroo Maariyaamii asidha. Maal deesse isheen? Daa'ima akkamii deesse waan jedhu hubachuudha. Kanaafuu yeroo gudunfinu walumaa galatti dubroo Maariyaam kan deesse nama qofas miti. Waaqa qofas miti. Waaqaa fi namas miti. Qulqulluun Phaawulos akkas jedha waa'ee daa'iman dhalate sana. Xumurri barichaa yommuu ga'u durba irraa seera jalatti kan dhalate ilma isaa erge jedha Waaqayyo. Kanaafuu dubroo Maariyaam ilma Waaqayyoo deesse jechuudha. Akkuma jedhe sana dubroo Maariyaam irraa kan dhalate ilma Waaqayyoo osoo waaqummaa isaa hin gadhiisin jijjiiramuu malee walitti makamuu malee adda bahuu malee namummaa walii waloome jechuudha kan isheen deesse. Wadhaam dura osoo isheen hin dahin ji'a 9 dursee gadameessa ishee keessatti jechi ilma Waaqayyoo jechi gadameessa dubroo Maariyaam keessatti namummaa dubroo Maariyaam irraa fudhatame wajjin tokkoome.
haaluma namni tokko keessa darbuun guddina barbaachisu keessa darbee ji'a 9 booda daa'imni kun dhalate. Daa'imichi garuu nama qofan turre. Namas waaqas ture jechuudha. Namas ture waaqas ture. Kanaaf kan isheen deesse waaqa namummaa waloomfate yookaan immoo jecha namummaa waloomfate. Yookaan the incarnate God or the incarnate logos yookaan immoo afaan Gi'iziitiin yeroo baay'ee akkuma dhageenyu siggiyuu qaala jechuudha. Siggiyuu qaala. Kana jechuun jecha waaqummaa waloomfate jechuudha. Kanaaf erga akkas ta'ee amma gaafa daa'ima kana yookaan immoo daa'ima isheen deesse kana gaafa galateeffattu manni kiristaanaa kitaaba kadhannaa waadaa irratti qulqulluu waaqayyoo, qulqulluu olaanaa, qulqulluu jiraataa, dubroo Maariyaam irraa kan dhalatte dhiifama nuuf godhi jetti jechuudha. Ilaala qulqulluu waaqayyoo, qulqulluu olaanaa, qulqulluu jiraataa kan jedhamu kun galata waaqummaaf maludha. Dubroo Maariyaam irraa kan dhalatte immoo jedhama immoo. Kanaaf kan dubroo Maariyaam irraa dhalate waaqadhas namadhas jechuudha. Kun tokkoomuu waaqummaa fi namummaa kan namatti mul'isu jechuudha. Gooftaan keenya waa'ee isaa gaafa dubbatu dhugumaan isiniin jedha. Abrahaam osoo hin dhalatiin ani tureera jedhe. Waa'ee isaa gaafa ibsu jechuudha. Abrahaam osoo hin dhalatiin ani tureera jedhe. Waaqummaan tureera hin jenne anatu tureera jedhe. Inni garuu qaama namummaa kan qabu ture yeroo kana dubbatetti. Qaama namummaa kan qabu ture. Amala namummaa ofirraa kan qabu ture. Garuu immoo waaqadhas ture jechuudha. Kun immoo waloo yookaan tokkummaa namummaa fi waaqummaa isa ga'uun ka ta'e sana ibsa jechuudha. Amma ilaala asirratti waa tokko akka hubattan hin barbaada. Yeroo baay'ee gaaffiin tokko ka'a. Gaaffiin kun maal jedhaa? Waaqni hin dhalatu, waaqni hin dhalchu. Barnoonni jedhu ni ka'a jechuudha kiristaanummaa irratti. Hubadhaa ijoollee waaqayyo. Amma dubroo Maariyaam irraa kan dhalate suni sirriidha. Waaqummaan amala dhalachuu hin qabu. Amala dubroo Maariyaam amala namarraa dhalachuu hin qabu. Akkeenya waaqummaa keessas kun hin jiru. Garuu akka dhalatu kan isa taasise yookaan dhalachuu kan danda'eef namummaa dhalatu namummaa gadameessa keessa ji'a 9 turee dhalatu kan isaa waan taasifateef jechuudha. Qabeenya isaa waan taasifateef namummaa isaatiin dhalate jechuudha. Namummaa isaatiin dhalate gaafa jennu immoo waaqummaa irraa adda baasnee miti. Waaqummaan isa hojjuma ture jechuudha. Garuu dhalachuun amala waaqummaa miti. Amala namummaati. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu waaqni dhalate gaafa jennu waaqni kan inni dhalate namummaa dhalachuu danda'e waan waloomfateef malee waaqni qofti dubroo Maariyaam irraa dhalate hin jenne nuti. Waaqni qofti dubroo Maariyaam irraa dhalate hin jenne. Kan dhalate waaqa namummaa isa dhalachuu danda'u san waloomfateedha jechuudha. Kanaafuu kana hubanne taanaan wanni nama raasu tokkollee hin jiru jechuudha. Wanni nama raasu tokkollee hin jiru. Yoo illee warreen kana nu gaafataniif waan kana kaasnee hubachiisuu dadhabne nuti ofii keenyaatti lapheen keenya irraafamu jechuudha. Tole mee dubbii ijoo tokko kaasna. Egaa haga yoonaatti wanni deemaa jiru hunduu bu'uurarraa amalummaa Kiristoos hubachuudha. Amalummaan Kiristoos inni bu'uuraa immoo tawaahidoo keessa jira jechuudha. Kaan isa boodadha kan inni dhufu jechuudha. Kanaafuu tawaahidoo hubachuudhaaf kan nuti amma dubroo Maariyaam kan nuti tuqne barnoota shakkis kan tuqne amma mee dubbii ijoo kanaa wal qabu tokko kaasna. Maal jedha kun yommuu Kiristoos fannoo irratti dhala namaa hunda fayyisuuf du'e sana amalummaan isaa akkam ta'e? Maaltu ta'e amalummaa isaa irratti? Kan du'e hoo maal ture? Namatu du'e moo waaqa du'e moo maaltu du'e waan jedhu ilaalame. Maaliif murteessaadha kun amma? Amma Kiristoos fannoo irratti fannifamee nu fayyise gaafa jennu akkamitti akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Maaliin du'eeti kan nu fayyise? Maaliin gidiraa fudhateeti? Namatu gidirfame moo waaqa gidirfame moo akkamidha waan jedhu hubachuun barbaachisa. Kiristoos gaafa du'e jennu lubbuu isaatu foolsaarra adda bahe. Galanni maqaa isaaf haa ta'uuti. Fannoo irratti guyyaa jimaataa gaafa nama hundumaaf fannoo irra oole
Du'e gaafa jennu lubbuu fi foontu adda ba'e. Waaqummaa fi namummaa miti kan adda ba'e. Hubadhaa. Waaqummaa fi namummaa osoo hin taane kan adda ba'e lubbuu fi foonidha. Lubbuun warreen Si'ool keessatti bara baraaf turaniif nagaa lallabuu deemte. Foon immoo warreen lafa keessatti awwaalamanii du'aan mo'atamanii lafa keessa jiraniif mo'icha kennuuf foon lafa keessa awwaalame jechuudha. Kabajamaan foon isaa. Kabajamtuun lubbuun isaa immoo Si'ool deemte jechuudha. Yeroo kana amalummaa waaqummaa akkam ta'e? Hin hirame moo foon wajjin deeme moo lubbuu wajjin deeme? Tole. Kana hubachuuf duruma amalli waaqummaa maalidha? Waaqummaan amala hiramuu qabaa? Amala bakkaan daanga'uu qabaa? Waan jedhu beekuun barbaachisa. Kanaaf waaqummaan amala hiramuus hin qabu. Amala bakkaan daanga'uus hin qabu. Kanaafuu waaqummaan guutummaatti lubbuu ishee Si'ool keessa deemte wajjinis tureera. Guutummaadhaan jechuudha. Bamilaat kan jennu. Akkasuma foon qulqulluu isa lafa keessatti awwaalame waliinis waaqummaan guutummaatti tureera. Yeroo akkas jennu waaqummaan adda qoqqoodamee miti. Guutummaatti ture. Isa kana hubachuuf fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Fakkeenya abbootiin fayyadaman. Fakkeenyaaf gufuun tokko jira jennu. Gufuun yookaan mukti qirixame wayii jira haa jennu. Muka sanarratti ifni aduu ni baha. Ifni aduu osoo irratti bahaa jiru muka sana osoo gasootiin yookaan qottootiin adda kunne mukti sun bakka lamatti baha. Tokko gara mirgaatti, tokko gara bitaatti. Yeroo sana ifni aduu akkam ta'a? Ifni aduu akkam ta'a? Isa gara mirgaa wajjin deema moo isa gara bitaa wajjin deema? Kanaaf isa gara bitaa wajjinis jira guutummaatti. Isa mirgaa wajjinis jira. Gidduu isaaniis jira jechuudha. Kanaaf guutummaatti bakka hunda guutee jira jechuudha ifni aduu sun. Mukti sun waan kutameef ifni sun qoqqoodame hin jennu. Hirame hin jennu jechuudha. Kanaafuu Kiristoos lubbuu fi foon isaa waan adda baateef waaqummaan qoqqoodameera hin jennu. Tokkummaan gonka ta'e jira kan jenne kanaaf yaamna. Tokkummaan gonka ta'e jira kan jenne isa kanaaf. Kanaafuu Kiristoos gaafa fannoo irratti gidirfame amalummaan isaa akkam ta'e kan jedhuuf akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Tole. Amma gara oliitti akkuma kaasne kutaawwan darban keessatti keessumaa barnoota shakkiiwwanii fi qoqqoodama mana kiristaanaa keessatti gaafa kaasne irra caalaa qoqqoodama manneen kiristaanaa har'a jiraniif sababa kan ta'e barnoota amallamee jenneera. Barnoota amallamee yookaan daawwafiisis kan jennu. Amallamee jechuun maal jechuudha? Tokkoomuun waaqummaa fi namummaa gidduu hin jiru akka jechuuti. Yookaan immoo tokkummaan qaamaa jira, tokkummaan amalummaa hin jiru akka jechuufaati. Fakkeenyaaf manneen kiristaanaa warreen murtoo yaa'ii keelqeedoon fudhatan jennu manneen kiristaanaa kaatolikii Roomaa fi manneen kiristaanaa Giriik tokkummaa qaamaa ammallee ni amanu. Tokkummaa qaamaa ni amanu. Qaamni tokko akka ta'e. Garuu namummaa fi amalli waaqummaa immoo adda adda qaama tokko keessatti akka jiru kan isaan amanan jechuudha. Kanaafuu istiil amallameedha jechuudha. Kun barnoota amallameeti. Qaamaan tokkummaa isaa amanan malee amalummaatiin tokkummaa isaa amanan. Garuu barnoonni inni sirriin tokkummaan qaamaas jira, tokkummaan amalummaas jira jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa maaliif barnoota kana balaaleffatte? Maaliifis immoo haga kana xiyyeeffattee waa'ee amallamee kanarratti of eeggannoo taasisti. Waan jedhu tokko kaasna. Sababni isaa rakkoo guddaan barnoota amallamee kanaan qabatee hordofee dhufu tokko hin jira. Kunis amala lama qaba gaafa jennu hojiiwwan Kiristoos hojjete hunda kana waaqatu hojjete. Kana immoo namatu hojjete jennee qoqqooduutu dhufa. Ifadha miti? Hojii Kiristoos hojjete. Egaa hojiin adeemsi Kiristoos taasise hundisaa fayyina ilmaan namootaati. Fayyina ilmaan namootaa raawwachuuf miti ree. Hojii hedduu hojjeteera. Raajii hedduu hojjeteera. Waan baay'een isarrattis hojjetameera. Kana hundumaa gaafa laallu maal gochuutti deemna jechuudha. Amallamee jennee amanna taanaan. Maal gochuutti deemna? Hojiiwwan namummaatii wal qabatan
Isa kana namatu hojjete jechuutti deemna. Hojiiwwan foonummaatti wal qabatan, hojiiwwan waaqummaatti wal qabatan immoo isa kana waaqatu hojjete jechuutti deemnaa jechuudha. Deemee waan kana keessa nu galcha. Tole haa deemnu. Isa booda maal ta'ana beektu? Fannoo irratti egaa fayyinni guduunfaan fayyina dhala namaa kan raawwate fannoo irrattidha. Achirratti baay'ee nu rakkisa. Deemee eenyutu fannifamee nu jechisiisa. Egaa hoo rakkachuu kan danda'u, gidirfamuu kan danda'u, yookaan gidirfamuun, rakkachuun, fannifamuun, du'uun amala namummaati. Kanaafuu kan du'e deemnee maal goona jechuudha. Akkuma duratti hojii kana adda qoodaa dhufneen kan du'e, kan gidirfame namadha jennaa jechuudha. Ilaaltanii? Kan gidirfame, kan garafame, kan dhiige namadha nu jechisiisa. Akkas taanaan dhiigni namaa immoo dhala namaa yookaan addaamiin fayyisuu hin danda'u. Sana dursees dhiigni hedduun dhangala'aa tureera. Waaqayyo mataan isaa dhiigni kee akkasiin fayyisne, dhiigni addaam akkasiin fayyisne isatti himee ofii isaatii amalummaa isaa taasifatee akkasa fayyisu waadaa seeneeraaf Waaqayyo matumti isaa jechuudha. Kanaaf namni miti kan nu fayyise immoo namni aangoo fayyisuus hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amallamee amanuu fi amallamee barsiisuun walumaa galatti adeemsa fayyina dhala namaaf kan falame sana gatii dhabsiisu ta'a jechuudha. Waa'ee qaama fannifameen fayyise kanaa gaafa ibsu qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Osoo hubataniiru ta'e gooftaa ulfinaan hin fannisan turan jedhe. Amma nama amallamee amanuuf kan fannifame namadha. Phaawulos garuu inni fannifame eenyu jedhe? Gooftaa ulfinaa fannisan jedhe. Gooftaa ulfinaa fannisan. Kana jechuun inni namatu fannifame jedhe. Adda baasees namatu fannifame jedhe. Gooftaa ulfinaa fannisan jedhe. Waaqummaa isaa ibse. Hunda'u sirumaayyuu hojichi fannifamuun amala namummaati. Inni garuu gooftaa ulfinaa fannisan jedhee gooftummaa isaa ibse. Gooftaa jedhee waaqummaa isaa ibse. Fannisan jedhee immoo amalummaa namummaa isaa ibse jechuudha. Tokkodhaa jechuudha wanti adda baasne namatu fannifame, waaqatu fannifame, namatu nu fayyise, waaqa nu fayyise jennu hin jiruudha. Kan nu fayyise Kiristoosidha. Kiristoos immoo waaqadhas namadhas. Foonummaa gidirfamuu danda'u waan fudhateef gidirfame harka Yihuudootaatti garafame. Yihuudoonni garafuu danda'an waan qaama qaqqabamu waan qabuudhaaf qabanii reeban. Yeroo sana garuu waaqummaanis wajjuma ture. Tokkummaadhaan foonummaa wajjin ture. Tokkummaadhaan namummaa wajjin ture jechuudha. Malee yeroo gidirfamu sana irraa adda bahee iddoo ta'e wayii hin deemne jechuudha. Tokko amma dubbii inni fannoo irra gaafa jiru waaqa koo maaf na dhiistee abbaa koo dubbiiwwan akkasii waan dubbateef waan waaqummaan irraa adda bahee deeme sana itti fakkaata jechuudha. Kun hiika mataasaa qaba. Garuu maalis ta'u namni fannifamee gara jechuutti akka nu hin geessineef barnoota amallamee kana balaaleffachuun barbaachisaadha. Kanaaf manni kiristaanaa barnoota kana footee jirti jechuudha. Sababa kanaatiin har'a namoonni hedduun tarii lakkoofsa nama addunyaarra jiru kana keessa garri caalu karaa kana qabatanii hubachuu hin danda'amu jechuudha. Garuu immoo dhugaan baay'ina namaatiinis hin dhugoomtu. Dhugaan baay'ina namaatiin hin dhugoomtu. Yookaan baay'ina sagalee namaatiin hin dhugoomtu. Dhugaa ilma waaqayyooti. Dhugaan waaqayyo bira jira. Dhugaa inni sirriin garuu isa kana. Kanaafuu asirratti wanti hubatamuu qabu egaa dhugumadha kan gidiraa fudhate kan fannifame qaama namummaati. Qaamni sun garuu akka adda bahuu hin dandeenyetti waaqummaa waliin waloomeera. Barumsi fayyinaa inni bu'uuraas isa kanadha. Kana hubachuun barbaachisa. Rakkoon akkasii barnoota amallamee hordofee dhufa jechuudha. Kanaaf barnoota kana ni balaaleffanna. Xiyyeeffannoon keenya illee gaafa warreen barnoota amallamee kan amanan wajjin tarii sababa tokko walitti dhufnee ajandaa tokko irratti waliin dubbannullee ka'umsi keenya asirraa ta'uu qaba. Tokkoomuu waaqummaa fi namummaa, amala waaqummaa fi amala namummaa, qaama waaqummaa fi qaama namummaa irratti yoo walii hin galle eenyuma faanallee ajandaa kamirratti illee waliin dubbachuu hin dandeenyu. Yoo dandeenye illee dubbanna jennellee
ajandaa akkasii kanarratti walii sin gallu, walii galuu sin dandeenyu bu'aa tokkollee hin buusnu jechuudha. Yeroo gubuu yoo ta'een alatti jechuudha. Ka'umsi falmii keenyaa, ka'umsi barnoota keenyaa, ka'umsi nuti namoota hubachiisuuf taasisnu hunduu iddoo kanarraa ka'uu qaba jechuudha. Barnoota amallamee keessaa bahuun barbaachisa namni kamiyyuu dursee waa hunda hubachuuf. Egaa kan gidiraa fudhate nama qofa miti erga jennee waaqni gidirfamaa reemamu jedha tokko immoo. Amma gaaffimtu kun kan ka'u maal tokkoomuu namummaaf waaqummaa sana yoo shakkinedha. Tokkoomuu isaanii hin shakkinu taanaan wanni nu gaaffii kana keessa nu galchu hin jiru. Eega nama miti kan gidirfame jettanii waaqatu gidirfameere gaaffii jedhu kaasa. Waaqni amalummaa isaatiin hin gidirfamu, hin dhukkubsatu, hin fannifamus, hin qaqqabamus, eenyumtuu isa hin qabu. Garuu namummaa gidirfamuu, dhukkubsachuu, fannifamuu danda'u kan isaa waan taasifateef gidirfamee dhukkubsate jenna. Dhiiga isaa dhangalaasee jenna jechuudha. Amma isa kana mee fakkeenyawwan gara olitti kaasne keessaa tokko fudhannee ilaalla. Fakkeenya sibiilaa fi ibiddaa sana nan sinii fudhadha. Sibiilli diimate sun amma sibiilli ibiddaan diimate ibidda keessa erga keenya booda sibiilli diimate sun osoo ogeessi sibiila diimate sana rurrukutee yookaan immoo osoo faasiidhaan yookaan tumtuudhaan sibiila diimate sana rukutee sibiila sana irratti maaltu raawwata? Mee ilaalaa hubadhaa gaa. Amma sibiilli amalummaa foonummaatti fakkeessina maaliif sibiilli kan qaqqabu waan ta'eef jechuudha. Ibiddi immoo amalummaa waaqummaatti fakkeessinee afudhaan. Yeroo rukutamu bocni isaa kan jijjiiramu kan sibiilaati. Bocni isaa kan jijjiiramu yookaan mallattoo wayii kan nutti agarsiisu rispoonsii wayii deebii wayii kan nutti kennu sibiiladha. Ibiddichoo boca jijjiirrata. Boca jijjiiramus qaba. Hin qabu garuu boca sibiilaa isuma jijjiiramu sana wajjin jijjiiramannis. Fakkeenyaaf sibiila sana gaafa reemu hin jallata. Ibiddichis wajjuma jallata jechuudha. Argitanii? Jallachuu sibiilaa, amala jallachuu sibiilaa ibiddichillee kan isaa taasifatee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amala garafamuu, amala reebamuu namummaa waaqummaan illee akka kan isaatti taasifate. Wajjin reebame, wajjin gidiraa fudhate jechuudha. Waaqni hin gidirfame, waaqni hin duune du'ee kan jennu bara kanaaf. Kanaafuu sibiilichi inni diimate boca isaa jijjiirrate. Jenna jechuudha. Sibiilichi diimate boca isaa jijjiirrate jenna malee sibiilli boca isaa jijjiirrate sin jennu maaliif ibiddichi illee wajjuma waan boca isaa jijjiirrateef jechuudha. Kanaafuu kana jechuun amalli namummaas ta'e waaqummaa tokkummaadhaan kiristoosiif jedhamee dubbatama malee adda addatti namummaa foonummaaf hin dubbatamu. Fakkeenya tokko isin kaasa asirratti. Fakkeenya caqasa isin kaasa. Caqasa. Qulqulluun Phaawulos waa'ee dhiiga qaraanii irratti dhangala'ee gaafa ibsu akkas jedha. Waa'ee dhiiga mee yaadaan hundi keenya gara qaraanii waan deemu. Dhiigni wayii dhangala'eera jetti. Dhiigni fayyina namoota hundaaf ta'u dhangala'eera. Waa'ee dhiiga sanaa akkas jedha. Dhiiga isaatiin kan bu'uuresse mana kiristaanaa Waaqayyoo akka eegdaniif jedhee Phaaphaasotaaf dubbata jechuudha. Dhiiga eenyutiin? Dhiiga isaatiin kan bu'uuresse jedhe sirumaayyuu. Amma dhiiga isaatiin kan bu'uuresse mana kiristaanaa Waaqayyoo jedhe. Dhiiguun amala namummaati. Garuu asitti immoo mana kiristaanaa Waaqayyoo jedhe. Dhiiguun eenyuuf dubbatame jechuudha? Waaqayyoof dubbatame bara. Waaqayyoof dubbatame. Dhiiga isaatiin kan bu'uuresse mana kiristaanaa Waaqayyoo. Waaqayyo dhiiga mataa isaatiin kan bu'uuresse mana kiristaanaa isaa jechuudha kun. Kanaaf waaqni hin dhiigne sun namummaa dhiiguu amala isaa waan taasifateef sirumaayyuu amalli namummaa waaqummaaf dubbatame jechuudha. Amma inni asirratti dhiiga isaatiin kan bu'uuresse mana kiristaanaa Kiristoos hin jenne. Mana kiristaanaa Waaqayyoo jedhe sirumaayyuu. Mana kiristaanaa Kiristoos jedhe illee dogoggora jechuu keenya miti. Garuu tokkummaan akkamii akka jiru nutti mul'isa kun. Tokkummaan adda bahuu hin dandeenye akka jiru nutti mul'isa jechuudha. Kanaaf haala kanaan waan gaafa jimaataa fannoo irratti raawwatame sana keessa tokkummaan akka jiru, tokkummaan akka mul'ate, tokkummaan yoo hin jiraanne fayyinni keenya hin raawwanne gara jedhutti akka nu geessu
hubachuun barbaachisa. Mee amma akka walii galaatti kitaaba qulqulluu keessa seennee caqasa tokko ilaalla. Akkuma yeroo darbe tuquuf yaalle yoo waan kana bu'uurarraa hin hubanne kitaaba qulqulluu keessatti baay'ee rakkanna bakka hedduutti jechuudha. Nu rakkisa. Caqasni baay'ee nu rakkisuu danda'u. Fakkeenya isinii kaasa gaama. Kitaaba qulqulluu keessa. Caqasawwan tokko xiqqoo ishii nu burjaajessuu barbaadan jechuudha. Kan nu burjaajessan garuu yoo tokkoomuu amalummaa waaqummaa fi amalummaa namummaa sana sirriitti yoo hin hubanne. Fakkeenya wangeela Maatiyos boqonnaa 3:17 irratti akkas jedha. Sagaleen samiirraa dhufe. Ilmi koo innan jaaladhuu fi itti gammadu isa kanadha jedhe. Jedha yeroo gooftaan Yordaanosittii cubame jechuudha. Amma sagaleen samiirraa dhufe jedha. Ilma koo innan jaaladhuu fi innan gammadu isa kanadha. Sagaleen samiirraa dhufe sun amala waaqummaa yookaan namummaa jedhee osoo adda hin baasin yeroo sanatti qaama Yordaanos keessa dhaabbatee jiru sanaaf waan kana dhugaa bahe jechuudha. Qaama Yordaanos keessa dhaabbatee jiru sanaaf achi keessa kan dhaabbatee jiru yeroo sana Kiristoosidha. Ilmi koo jedhe ilaala. Ilmi koo jedhe dhuguma jechi ilma Waaqayyooti. Garuu immoo jechi duratti osoo namummaa hin waloonfatiin illee yookaan immoo osoo foon namaa hin uffatiin illee ilmuma Waaqayyoo ture yookaan ilma abbaa ture jechi. Foon namaa waloonfatee illee ilma abbaatii jechuudha. Foon namaa waan waloonfateef qofaatti abbaan waaqummaan isaa ilma koo isaan jaalladhuudhaan jenne. Walumaa galatti jecha akkasiin fayyadamne. Ibsa ittiin amala lama san adda baasuun fayyadamne jechuudha. Sagaleen gubbaarraa dhufe sun. Hubadhaa kun sagalee namaa miti. Sagalee raajiin tokko kan qulqulluun tokko dubbate miti. Sagalee abbaa biraa dhufedha. Ilma koo nan jaalladhu isa kana jedhee jechuudha. Isa kam isa Yordaanos keessa dhaabbate. Waaqas namas isa ta'e sana jechuudha. Inni biraan wangeela Yohaannis boqonnaa 1:15 irratti akkasuma 30 irratti ana booda kan dhufu ana dura ture jedha qulqulluu Yohaannis. Ana booda kan dhufu ana booda ture. Ana dura ture. Waa'ee isaa dursee kanan dubbadhe kunoo isa kana jedha. Amma dursee maal jedhe? Uummata sanaaf ana booda kan dhufu ana dura ture jedhe. Amma waa'ee Kiristoos qaama ta'e wayiitti dhugaa bahaa jira. Isa booda 30 irratti immoo maal jedhe? Gaafa inni dhufu immoo quba isaatti qabee jechuudha. Qubatti qabee waa'ee isaa dursee kanan dubbadhe kunoo isa kanadha ittiin jedhe Kiristoos gaafa gara isaa dhufu jechuudha. Waa'ee isaa dursee kanan dubbadhe. Waa'ee isaa dursee maal jedhee ture? Ana booda kan dhufu jedhe tokko. Ana booda kan dhufu jechuun isaa fooniin Yohaannis ji'a ja'a gooftaa akka hangafu. Kan hangafu waan ta'eef ana dura ture jedhees dubbateeraaf. Kanaaf adda baasee namummaan isaa ana booda kan ture. Waaqummaan isaa immoo ana dura kan ture. Inni isa kana osoo hin jedhin walumaa galatti inni waa'ee isaa dursee dubbadhe sun inni ana duras ture sun inni ana boodas dhufu sun kunoo isa kanadha jedhee haala amalummaa lamaan adda baasneen ibse jechuudha. Wangeela Yohaannis ammas boqonnaa 1:18 irratti eenyumtu Waaqayyoon kan argee hin jiru. Cinaa isaa kan jiru ilma isaa tokkichi isa beeksise maleedha. Eenyumtu Waaqayyoon kan argee hin jiru. Cinaa isaa kan jiru. Gita isaa kan jiru ilmi isaa tokkichatu nu beeksise malee jedha. Ilmi isaa tokkicha kan jedhame Kiristoos. Kanaafuu inni aangoodhaan qixa isaa ture. Aangoodhaan isa wajjin wal qixxaatu sun foon namaa uffatee waa'ee isaa nu beeksise jechuudha. Asirratti amma inni adda baase. Kan cinaa isaa ture waaqummaadha. Kan immoo dhufee nutti lallabe immoo namummaadhaan jenna. Kan cinaa isaa tures isumadha. Kan dhufee nutti lallabes isumadha. Kanaaf foon yookaan namummaan waan waaqummaa barri hin daangoofnee fi waan waloonfateef barri isaa hin daangoo jedhamee lakkaa'ameef barri. Amma waa'ee daa'ima sanaa gaafa duratti dubbanne mootummaan isaa bara baraanidha dhuma hin qabu jenna. Namni mootummaan isaa daangaa ta'e waaqummaa mootummaan isaa daangaa hin qabne waan waloonfateef waan tokkoonfateef mootummaan isaa dhuma hin qabu duratti tureera bara baraanis ni jiraata jedhame
dubbatameef jechuudha. Eenyuuf? Namaaf dubbatameef. Namummaaf kan dubbatameef garuu waaqummaa sana waan tokkoonfateef waan waloonfateef malee ofii isaatiin amulummaa akkasii qabaatee miti namummaa. Nibiraan egaa qulqulluu Yohaannis ergaa isaa keessattis wangeela isaa keessatti waa'ee kanaa sirriitti dubbateera jechuudha. Keessumaa waa'ee gooftaa keenyaa yeroo hedduu waa'ee waaqummaa isaa sirriitti kan dubbate qulqulluu Yohaannis wangeela isaa keessatti. Mee ergaawwan keessa dhaqna ammoo ergaa keessa dhaqne ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Qorontositti ergeessa tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa maal jedha? Dhagaa hafuurawaa isaa waliin turerraa dhuganiiru jedha. Waa'ee uummata Israa'el gaafa ibsudha. Dhagaa hafuurawaa isaa waliin turerraa dhuganiiru. Dhagaan sunis Kiristoos ture jedha. Maal jechuudha? Uummanni Israa'el Kiristoos osoo hin dhalatiin dura baroota hedduu dura ture kan isaan gammoojjii Siinaa keessatti dhagaa wayirraa yookaan kattaa wayirraa bishaan dhugan jechuudha. Kattaan sun Kiristoos ture jedha. Kiristoos inni jedhu kun isa dubroo Maariyaam irraa dhalatedha. Argitanii? Kiristoos namummaan inni Kiristoos waloonfate sun bara hin turretti illee akka turetti isaaf dubbatame jechuudha. Bara inni hin turretti. Bara namummaan sun egaa hin turre yeroo sanatti. Garuu waaqa yeroos ture. Waaqummaa yeroos ture. Waan waloonfateef akka waan yeroos turetti qulqulluun Phaawulos dubbateef jechuudha. Yeroo kana addan baasne. Waaqummaan yeroos ture hin jenne. Dhagichi sun Kiristoos ture jedhe. Waaqummaan isaa Kiristoos ture hin jenne. Dhagichi sun waaqummaa Kiristoos ture hin jenne. Dhagichumti Kiristoos ture jedhe. Kiristoos gaafa jedhu immoo namummaas qaba, waaqummaas qaba. Namadhas waaqadhas jechuudha. Mee caqasa biraa waa'ee ogeessota baha fagoorraa dhufanii gaafa dubroo Maariyaamii fi daa'ima ishee argatanii gara manaatti ol seenanii daa'imicha haadha isaa Maariyaam waliin argan kufanii isaaf sagadan jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irratti gara manaatti ol seenanii jarri kun daa'imicha haadha isaa waliin argan. Daa'ima qaqqabamu, daa'ima argamu, daa'ima qaamni isaa daangaa ta'e wayii haadha isaa dubroo Maariyaam waliin argan. Kufanii immoo sagadaniif jedha. Eenyuuf sagadan? Daa'imichuma qaqqabamu sanaaf. Qaqqabamuun isaa, ijaan argamuun isaa, bakkaan daanga'uun isaa amala namummaati. Isaan immoo isumaaf sagaduun isaanii immoo amala waaqummaati. Adda baasanii waaqummaa isaaf akka sagadanitti wanni ibseen jiru kitaabni qulqulluu. Daa'imuu argan sanaaf sagadan jedha. Daa'imichi waaqadhas namadhas waan tureef jechuudha. Walumaa galatti raajiiwwanii fi hojiiwwan Kiristoos raawwate hunduu haala olitti ibsameen ilaalamuu qabu kitaaba qulqulluu keessatti jechuudha. Wanti nu burjaajisu tokko illee jiraachuu hin qabu. Wanti gufuu namatti ta'us hin jiru. Loojikii kamiillee yoo dhufani dhugaan jiru isa kana waan ta'eef loojikiin kamiyyuu dhugaan jiru erga isa kana ta'ee namni akka fedhetti illee yoo dhufe wanni kana keessa isa dabarsu hin jiru jechuudha. Kanaafuu amalummaa Kiristoos keessa gonka waloomuun gonka tokkoomuu. Gonka tokkoomuu jechuun mudaa hin qabu. Tokkummaa mudaa hin qabne jechuudha. Amma namoonni tokkummaa qabu. Namootaaf tokkummaa qabu. Uumamootaaf tokkummaa qabu inni dubbachuu dandeenya. Tokkummaan Kiristoos keessa jiru isa kana qofa miti. Gonkadha bakka. Gonkadha. Mudaa hin qabu. Tokkummaa jennee afaan keenya guuttannee kan dubbachuu dandeenyudha. Kanaaf inni kun amalummaa Kiristoos keessa akka jiru haala kanaan hubachuun barbaachisa jechuudha. Walumaa galatti raajiiwwanii fi hojiiwwan Kiristoos hojjete kan kitaaba qulqulluu irratti barreeffamanii argaman, kitaabolee biroo irrattis kan argaman haala kanaan hubatamuun isaan irra jiraata jechuudha. Asirratti dhimma kanatti gaafa guduunfinu wanni hubachuu qabnu tokko jira. Eeyyamaa fi gochaan amalummaa Kiristoos keessa jiru maal fakkaata? Eeyyama meeqatu jira? Gocha meeqatu jira? Egaa armaanitti amalummaa Kiristoos keessatti waloomni yookaan tokkummaan waaqummaa fi namummaa gonkatee akka jiru ilaalleerra. Tokkummaa kana keessatti eeyyamni fi gochaan akkamitti ilaalama? Egaa nuti akka namaatti nuti eeyyama mataa keenyaa qabna. Waan barbaannu wayii qabna jechuudha.
Amma amalummaa Kiristoos keessatti eeyyamni kun akkamitti ilaalama? Eeyyamni jiru sun kan waaqaati, kan waaqummaati moo kan namummaati? Waan jedhu illee ilaaluun barbaachisaa jechuudha. Kanaaf amalummaa Kiristoos keessatti keessa fedhii tokko, eeyyama tokko, gochaa tokko qofa jira. Kana jechuun tawaahidoo booda inni kun eeyyama namummaati kan jennu jiru jechuudha. Eeyyama namummaati kan jennu jiru. Yookaan fedhii namummaati, fedhii namaati kan jennu jiru jechuudha. Inni kun immoo fedhii waaqaati yookaan fedhii waaqummaati kan jennu jirudha. Bakka eeyyamni namummaa ilaallatoo jiraatellee Kiristoosumaaf dubbatama. Eeyyamni waaqummaa ilaallatoo jiraatellee yookaan fedhii waaqummaa ilaallatoo jiraatellee Kiristoosumaaf haaluma tokkoon dubbatama. Malee garaagarummaan hin jiraatu jechuudha. Kana jechuun akkasuma gochaan illee eeyyama qofa miti. Eeyyama qofa miti. Amma gaafa akkas jennu namummaa fi waaqummaan kun wal mari'atanii akka namni wal mari'atee gara waan yaada tokkotti walii galuu kanaatti fiduu jechuu miti. Bakka eeyyamni wannumti amalummaa Kiristoos keessatti akka fedhiitti ilaalamu kunu akka fedhiitti ilaalamu kuniyyuu tokkumadha. Wanni qaamni lama walitti dhufee yookaan mari'atee yookaan irratti ilaalee wanni gara tokkotti dhufu hin jiru jechuudha. Eeyyama tokko jira jechuudha. Gochaa ilaalchisee gochi taasifamu wanni hojjetamu wal qabatees tokko akka ta'e walitti sibsinee jirra. Kun gocha namummaati, kun gocha waaqummaati kan jennu akka hin jiraanne jechuudha. Walumaa galatti as keessatti irra deddeebinee kaasuun keenya irra deddeebinee kaasneerra. Tarii waan kutaa tokkoffaa keessattis kaasaa turre amma kutaa kana keessatti hedduu kaasneer ta'uu danda'a. Ifa akka ta'uudhaaf barnootichi yeroo baay'ee barnoota akkasii barnoota namaaf hin galle barnoota naaf hin galu jennee boodatti deebina waan ta'eef irra deddeebinee gaafa haala kanaan ibsa garaagaraatiin gaafa dhaggeeffannu immoo hamma ta'e ifa waan nuuf ta'uudhaaf haala kanaan kaasuun barbaachisee Waaqayyo hanga onaatti nu wajjin ta'ee nutti dubbateef nu barsiiseef galanni ulfinni waaqeffannaan bara baraan inni barasaaf haa ta'u kutaa itti aanu keessatti barnoota kana dhimma tokko tokko kaasnee barnoota kana kan xumurru ta'a jechuudha. Kanaaf isin tarii gaaffii yaada mata duree kanaa wal qabatee qabdan yoo jiraate keessaanis nuuf barreessuu dandeessu yookaan immoo bakka yaadni itti kennamu koomentii irrattis barreessuu dandeessu. Bakka jirtan hundumatti nageenyi faraara Waaqayyoo wajjin haa ta'u nagaan turaa Waaqayyoof galanni haa ta'u bara baraan ameen.